kaddaamaa jechuun kan gatiin itti xiqqaate, kan mindaan itti qannase. Nuti bar alamiidha. Mee viidiyoowwan lamaan kana na biratti ilaalaa. Manni arabdoota osoo nu jiraachuu baanne, osoo kaddaamaan jiraachuu baatte akkanatti qooshaasha'aa jechuudha. Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya irra taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabarnamaa isiniin jechuun asumarraa affeerraa kooti. Egaa viidiyoowwan kanneen jechuudha ilaalee tanan nuti jechuudha nuti warqii akka taane kaddaamaa jechuun warqii akka taane nuti warroonni biyya keenyarraa gara biyya arabaatti baqannee achi jiraannu isaaniif garuu daa'imindii akka taane isaanirra qulqullina akka qabnuun baree jechuudha. Ni galee maaliif bartee akkamitti bartee walee jechuun keessan isin oolu innis jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf gola madaamii keessatti agan hojjechaa ture hangan hojjechaa ba'e jechuudha. Wanti nan argaa ture waan ijji namaa arguu hin dandeenye jechuudha. Ni galee nuti bar mindaan keenya ni xiqqaata. Amma akka Saudi Arabiyaatti sarraatinyaa ijoollee afaan hin beekne mana manatti maal jedhu mindaan kee birrii 1,000 birrii 800 900 Itoophiyaan 800 jedhanii arabdoonni kan ijoollee soban ani jekinya na biratti fidanii jechuudha afaan hin beektu gaafa isheen ji'a guuttu 800 kennaniif jechuudha. 800 yeroo kennaniif fiddeen natti agarsiiste. 800 kan maaliti maaliif 800 kennitu seerri mindaa bar 1,000 jedheen jennaan lakki naan jedhe naman ani 800 firmaarra jira. 800 inni hojjetti inti wush dakkale kaadi kaddaamati naan jedhe jechuudha hija darbe jennaan maaliif nan dakkalle yoo kaddaama kee taate tisiir kaddaama inti haadil benti bindami hiyya Itoophiyaa ekti ummi abuuna mush waahid hinna tineenina Itoophiyaa waahid jedheen. Ni galee ani fi ishiin haati babbaan keenya tokko ta'uu baatu Itoophiyaawidha. Itoophiyaawii jechuun tokko waan ta'eef attaallaluu hin qabdu jedheen ijatti deebise jechuudha namicha. Manni ani hojjedhuu fi manni mucayyoon itti galte ani mana intalaati mucayyoon mana haadhatti itti galte turte jechuudha. Innaa bakka kanatti ana xamadaniin na qaban mucayyoo fi ana wal agarsiisuu didan. Yeroo kana mucayyoodhaan lakkoofsa imbaasii keetii naa kennidhee akkuma godhee mucayyoo argadheen mindaan ishii yoo 1,000 ta'e malee yoo 800 kan kennitaniif ta'e itti qaxxalteen hojjettu kunoo lakkoofsa imbaasii ishii argadheera waan ta'eef mindaa ishii sirreessa kan irraa murtan deebisa itti dabalaa kennaa fi ammaan booda 1,000 yoo kennitaniif hin kennitu 1,000 yoo kennineef garuu mooyyuu itti gaafatamtu jedhee tanan isaanitti dubbadhe jechuudha. Yeroo kana natti iyyane akka hinati taaniin beektu kaa jarri gaafaati waa jetteen akka gaafa kaanis hin jaalatani. Xamadanii na qaban jechuudha jaratti. Xamadanii yeroo na qaban kanatti jechuudha. Anis immooyyuu sodaa isaanii tokkollee hin qabu sababiin sana inna booda irratti jechuudha mindaa obboleetti keenya sirreessanii kennuuf eegalanii jechuudha. Egaa wanni ani kana isiniin jedheef jechuudha. Egaa wanti ani kana isiniin jedheefi hanga hojjettan hanga xaartan hojjechuun gola madaamitti sijjammar jechuudha. Nuti kan hojjennu akka harreetti hojjenna. Mana tokkotti ani galeen jechuudha biiroodhaan gizeen hojjedhu mana tokkotti galeen jechuudha. Yeroo mana san guyyaa jalqabaa dhaqu manni sun mana bineechaa fakkaata. Mana siruma namni keessa jiru fakkaata. Kushiinaa namni keessa jiraatu osoo hin taane kushiinaa wanni wayii keessa jiraatu malee kan namaa hin fakkaatu jechuudha. Inni galee haala kanaan gaafan argu baay'een gadde. Maaliif isa san hojjedhee xaaree qulqulleechee tolcheetu mana isaanii kan bareechee mana namaa fakkeechuuf ji'a tokko natti fudhate jechuudha. Halkaniif guyyaa hojjedhee boqonnaa tokko malee. Akkanatti hojjenneetu gaafa waa'ee mindaa keenyaa kana mindaan agana yoo kaffalleef hin xiqqaata hin guddata hin baay'ata 1,000 akkasii hin baay'ata gaafa jedhan nama aarsa. Amma ijoolleen
waggaa tokko yoo hojjettan waggaa 2 xumurtanii kontiraata keessa yoo xumurtan madaamin techa mindaa isiniin qabu hin dabalootti hin gabbarina jechuudha. Mindaan dirqama waggaa 2 keessa guunnan mindaan ni dabalama. Isin galee isaan bar birrii sii kaffalassan qofa ilaallatu malee mana isaanii keessa hanga feete yoo hojjette mana keenya keessa hojjetti jedhanii namni siif cinqam namni siif dhiphatu hin jiru. Ofii keeti mataa keeti ofii keeti karan hojjedhu kun ana madaalamuu nan madaalu. Hojiin kiyyaa fi mindaan kiyya kun wal madaalamoo waliin madaalu. Ishiin mindaa siif hin dabalootti waggaa kee kontiraata hojjetatte biyya keetti galtee maatii kee ilaaltee deebitee deemta. Fakkeenyaaf amma hojjettee as deebite Saudi Arabiyaa waggaa 2 hojjettee deebite Saudittuu nan deeba dootte mindaan kee 200 taatee deebita malee 1000 takka hin deebitu. Dubaay nan deematte 1200 afaan beekta. Har'a Kuwait banamteerti. Ijoollee afaan beeku Kuwaitiin 120 fudhachaa jirti. 120 jechuun birrii Itoophiyaa gara 70 jechuudha. Isin galeemti. Kanaafuu jechuudha mana tokkotti umurii kee fixi mana tokkotti rakkoo biyya keetii ilaaltee mana tokkotti isaan mindaa siin dabalu gaafa isaas irratti fuuran. Ati immoo rakkoo si duuba jirtu san laaltee itti of hin gadhiisin. Jarri anaati keetirra si baate jechuudha. Jarri ulfinna hin beektu. Dhugaan sinitti an akka arabdoota immoo ulfinna hin beekne hin jiru. Ulfinna hin beekan. Hanga feete xaariif, hanga feete dadhabiif, hanga feete hojjedhuuf, hanga feete rakkadhuuf jechuudha. Sigalee kanaafuu jechuudha. Biyya ormaa yoo hojjettan hojii kee of amansiisee hojjedhu mindaa kee immoo of amansiisee irraa fudhadhu. Mindaa kee immoo gaafa hunetti mindaa kee of amansiisiti. Naa dabali jedhiin sodaa tokko malee jechuudha. Maaliif sodaatta? Eenyu sodaatta? Ati bar kan ofitti amanuu qabdu gaafa xiyyaara kurtisan haadhas abbaas hunda kee irraayyuu fagaattee kophaa kee gaafa jiraattu san sirriitti of amanuu qabda. Si galamti? Kanaaf jechuudha gola ormaa gaafa hojjettan ofitti amantanii hojii isaanii siraatan tagbaariidhaan maaragaan hojjettanii akkasumas immoo mindaa keessatti tagbaariidhaan fudhachuu qabdu. Mindaadhaaf kan xaarramu. Mindaa argachuufi malee waa biraa taphachuufi miti jechuudha. Egaa kana fakkaata hordoftoota kiyya viidiyoon har'aaf qabadhee dhufee viidiyoo lamaan biratti ilaalee jechuudha na ajaa'ibe. Mana kana caala ajaa'ibu galeen beekachuudha gola madaamii hojjedhee qulqulleesseen beekachuudha. Isaan jechuun xurooftuun akka isaanii ajooftuun akka isaanii jiru. Garummoo nu jibbu kaddaama mushkooyis kaddaama riihaa kaddaama kiidaa jedhu. Gin kan kaddaamaa caala ajaa'ibu kan kaddaamaa caala qoqqosaa'u isaanii jechuudha. Isaan kanaafuu isin immoo sirritti wanni beekuu qabdan maal akka hojjettan kosii isaanii uffata isaanii gaafa miiccitan maal isaanii qabeenya qabaataniif nuti mana isaanii qulqulleessine manni isaanii akkasumatti qulqulluudhaas jettanii fudhachuu qabdan. Odoo kaddaaman keessa jiraachuu baatte manni isaanii qoshaashaa xuraawaa baay'ee kan nama jibbisiisudha jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuu yeroo hundumaa maal ta'uu qabdu ofitti amantanii hojjechuu. Wanta godhamu tokko ofitti amanaachuu jechuudha. Kanaan alatti wanni ta'u tokko illee hin jiru. Viidiyoon har'aaf qabadee dhufe kana fakkaata. Yaada qabaattan saanduqa koomentii jalatti barreessaa.